once again. Tole shamarran fuula kabajamtoota jaallatamtoota YouTube chaanaalii kiyyaa bakka jirtan maraatti nagaan isiniifaa baay'ee ijoolleen argitan kuni waalatti wanti waaqeffatu yoo ta'u baay'ee jaalladhu asumaan suura isaanii yaadannoodhaaf kaawwachuu barbaadeetanii egaa maatii warri naaf hin taane immoo maatii naa ta'a asiniin jechuudhaan faarfannaa walitti dhiyee gallakkisee jechuun koo adabuu danda'u wanta ta'eef kanaaf jecha sagalee kootii waraabuudhaan barbaadeetudha. Kanaaf jaalalaanis gaafadhaa warreen maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a asiniin jechuudhaan laayikii godha yaadannoodhaaf kaawwachuudhaaf namatti tola. Tangoo kana baay'ee kan isaan jaalladhu baay'ee kan isaan kabaju waldaa walii waaqeffannoo goota wangeelaa warreen ta'an ijoolleen haalli hojii ulfaatu gola namaa keessa dhaabbatanii ijaan nama eeggachaa wangeela labsaa jiran mallaqa isaaniitiin humna isaaniitiin gootota wangeelaa ta'anii wangeela labsaa kaleessa wangeelli akka itti dhufee nu bira ga'ee keenya ni beekna. Sababni isaa wangeelli gatii guddaadhaan dhufee nu bira ga'ee jira. Kaan mormitti ciccirmee kaan zayitii danfaattiin affeelamanii kaan isaanii miila duwwaa deemanii kaan isaanii mormi isaanii ciccitee wangeelli dhufee nu bira ga'ee jira jechuudha. Har'a kaniif isin immoo maal akka hojjechaa jirru baay'een keenya iddoon taane oolla baay'een keenya iddoon taane keessatti argamna baay'een keenya suusuun taane keessa oolla garuu kana hundumaa keessatti wanti nu ulfina namaaf laatu